Bagayaan Idil Fitriitiin isin geessiniin jennaa daawwattoota keenya kabajamtoota kan daawwachuu jirtan immoo nijaaf gurrummataatii qophiin ammoo qophii Finfinnee show kan torbaan isiniif dhiyaatu qophii Finfinnee show kanarraa keessatti keessummaa nuti qabnu nama kanaan dura wallisaa ture walaloo yeedaloo qopheessuudhaan beekama baandii bilisummaa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa wajjin ta'uudhaan hojii garaagaraa hojjechaa ture waltajjii beeksisuudhaan isin beekamaa jechuudha namni kuni amma gara amantiitti deebi'eeti hojiiwwan hawaasaa keessattis bal'inaan hirmaachuutti jira Raayyaa abbaa Maccaati Ustaaz Raayyaa Bagayaan sigeta. Amin bagayaan waggaa geessan bara 1441 akka jiraatti baga waggaa kana geessaniin seenyara. Maqumarraa eegallaati mee Raayyaan kun hedduminaan gara Jimmaa kanatti abbaan Raayyaan kun ni beekama. Maal jechuudha? Raayyaan kun galata qaba. Maqichi Raayyaa abbaa Maccaa sun ta'e maqichumti galata qaba ofuma isaatiif iyyuu. Akkuma beekamu saggoo boona jira. Boorana Baarentoo jira Siikoo Mandoo jira Maccaa Tuulamaa jira Afran Qalloo jira Raayyaa Seeboo jira miti ummanni Raayyaa kuni ummata gootummaadhaan beekamu garuu warri biraa hiikaa biraatti kenneeti mataa namarratti waan hojjetan qabu jechuma bareedaa tokko wama gaarii tokko akka ati of jibbitu si gochuudhaaf Raayyaa jechuu cakkaany aramane la sawri hirraahee yelellow akkana jedhaniiti isa silaa jaraan jedhan namaan jedhani bifa walii galaatti Raayyaa jechuuni ummata Raayyaa fi qobboo jira ummata Raayyaa aseeboo jira azaboo miti aseebo akkanattis akka namni hubatu Raayyaa gosa Raayyaa guddaatu jira gosti Raayyaa guddaan Arsii fi Baalee yoo dhayxe Raayyituudha Raayituu miti Raayyituudha fakkeenyaaf gosa waaqoo guutuu Raayyituudha maqaan qoo gosa sanaan waamame malee waa biraatii miti Jimma taa'ee namni Raayyituutti Raayyatti nama gaafachuun isaa galatoomin jedhan hedduun galatoofadha ayyoo itti yaaddee haa ta'u itti yaaduu dhabuu haa ta'u ayyoo kiyyannaa baase haadha konnaa baase nan galateeffadha Raayyaa jechuun akka hiikaatti gosa Raayyaa guddaa jira Raayyituu akkuma jedhamu gammoojjiin sun hamma dhaqee garba ga'utti sigale garba jechuun maqaa gabraatu hin ta'ini galaana beekadha gabra jechuun kana moo akka waa biraatti nu jalaan fudhannee oromoo garbaatu jira gabraa miti garba jechi kun asitti inni dabarfatee fi inni ammaa keessatti yeroo hiiktanu fakkeenyaaf dabarfate yoo jette dabree silaa jette jennaan darbee jedhu darbe jechuun darbachuudha silaa dabreen immoo dabarfatee isaa yeroo takkana taasiftu namaa gala almuhim haasaa biraa keessa nama nannaqaa Raayyaa jechuun akka hiikaatti yoo fudhatte humnatuuta waa tokko hojjechuudhaaf giidoo waan tokkoon kaate Raayyaa ummataa jedhan fakkeenyaaf Raayyaa ittisaa jedhan Raayyaa misoomaa jedhan Raayyaa akkana Raayyaa jechuun akka hiikaatti akka kana warri Jimmaatu moggaafata maqaa Raayyaa kana namni biraan moggaafatu maaliif akka moggaafate immoo akka ani xiqqoosii gaggaafadhee jedhetti warri Raayyaatu kara Jimmaatti ol godaane irra caalaan duriin isaanii asliin sigalee lola adda addaa ture waggaa lola jaarraa 16ffaatiin dura lola jaarraa 16ffaa keessa gaa Oromoon qimmiidhaan wal ilaalatti jaarraa 16ffaa keessa galatoomaa warri jaarraa 16ffaa keessa turtan hundi keessanu yoo gujiin qimmiidhamu wallaggatu iyya quba gurra kaayyate yoo maali Raayyaatu qamu Jimmatu iyyaaf jechuu si agarsiisa maqaan Raayyaa jedhu galatoomaa ulfaadhaa Raayyatti warri na baaftan ballo dhagaa Jimma keessaa eessatti dhalatte kajoo Jimma keessaa Shanangibee jedhamti Shanangibee kun steetiin shanan kun Geeraadha Guumaadha Limmuu Gommaa Jimma ani Gommatti dhaladhe akkasi Waan walleen beekamtaa namni dhugaadhaa kamii kajoo kun walleen kun hedduu uummata keessatti beekama amma guutumaa guutitti wallee kana yoo dhiistee keessaa baatellee jechuudha hojiin amma ittiin beekamtu kun maal jedhama manzuumaa jennaan moo nashiidaa jennaan wallee si bakka siifan tuttuqa tole yeroo nuti walleebnu suni hoguma wallee qabaannee wallee ittiin galle akkuma beekamu hin cabne caba lolaan hin cabne caba tolaas cabne caba kamiinuu cabneeti facaane yeroo sana keessa artistiin Oromoo wal qabannee waan kana ceesisu irratti walii galle qabsoo Oromoo itti wareegamne itti eebbisaan itti du'u dhugaa qaba namni biraas itti du'u dhugaa qaba yeroon sun yeroodhuma itti du'an
maaliif jennaan jiraachuuf jecha jiraachuu dhaba isaaniiti. Nuyiifis jiraachuu dhaba keenya. Dhaga'i Maamma Siraaj. Nuyiifillee yeroon sun yeroon nuti keessa as dabarfachiisuudha. Qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun hawwisoo irratti rarraate. Jireenya ayyaanaa beeyta. Jireenyaan ayyaanaa bakka inni itti bu'e bakka jirti awwaale hin beeytu. Arganneen awwaallanne. Eebbisaallee argannee awwaallanne bara. Kanaaf hundan kaafnu yeroo wallifamutti suni yeroo akkaan fokkiftuu galatoomi abdii qophee. Si galtee galatoomi namoonni akkanaa baay'eetu jiran. Abdii qophee waan kana tarkaanfachiisuudhaaf agabuu bulee hojjeta. Walaloo Qaasim Barrootii ana ammas immoo Saahalee Dagaago dhukkubsataa isaanii dhageenye du'a isaanii immoo dhageenyaan ture. Hin jiru yeroo sana keessa yeroo hamtuu wayii keessa du'anii silaa nan gaafatadhaa oliin qabaa gadiin qabadhaan ture. Ta'aa banurraa qabu waan ta'eef jecha nu kana leenjisuudhaaf baay'ee nurraa qabu. Abdii qophee immoo ta'aabee fidee nu nyaachisee nu dhiitee anfaarri timiin beeku wanta kan beeku walleen beeku an environmentiin keessatti dhaladhe environmentii wallee sanuu miti hedduun wajjin ta'aabee yeroo nan sitti himuu barbaadu kuni yeroo keessa Oromoo tarkaanfachiisuudhaa jecha wareegama hamaa mataa keenyatti ol fudhanne yeroon sun yeroo Tsaggaayee Dandanaa karaa Sileeshii wajjiniin waan hamtuu sana hojjetee lubbuudhaan silaa tuuduuti nama jeesuuti Tsaggaayee du'a. Waan kana hojjechuudhaaf Sileeshii du'a Sileeshii nama Awustiraaliyaa jira nagaadhaan jira. Hojjechuun nama najjeebtu jechuun si agarsiisaa beekadhu gama tokkoon. Sa'a kana keessa abdii qophee amma dagatame kun nu nama 4 taaneeti kan nuti awwaalle. Haati mana isaa gaaf tokko miidiyaa irratti asitti fakkaata dubbattee turte sirriidha. Si galee sana booda hunda keenya irra jira hunda keenya irra yakki jira. Yakki isii barbaadachuu dhabuun ofii keenyaaf isuma hin qabnu akkas hin qabnu reefuma ollee kakaa jirra wannan komadhu jira garuu sababa abdii qopheetiin warra biyya alaa ba'anii doolaara 100 nama gargaaruu danda'an doolaara 100 biratti gatii qabdu abdii qophee dagatamuu hin qabne ilmaan isaa amma hattaa intalli isaallee amma hospitaala jirti garaa keessatti waa ba'ee jennaan operaasyoonii gochuu dadhabee anatu dheengadda dhaqee dheengadda xiqqoo si asiifachiis jedheefi malee qophaa kan dhuunfaa kootti jechuudha akka namaatiin osoo hin ta'in abdii qophee hawwisoo kana tarkaanfachiisuudhaaf ana Usmaayyoo Muusaati Eebbisaadha Alamaayyoodha Muktaarii Barroodha Elfineshi Hirphaadha Umarii Zariyuunii birumatti galleechuu dandeessa. Ceesisuudhaaf jecha kallattii nu kaa'u nu gorsu maalorratti nu lolu nu rukutu akkanatti tarkaanfachiifnes yeroo nan wallisee namni dhugaadhaa kami jedhe sun yeroo kanaa jechuu sitti muufi galatoom. Nu yaadachi saree sun egaa kaastee tokko amma waa tokko inni uummata keenya beeksisuu fedhu walaloonii fi walleen tokko miti. Amma walleedhuma sana yoon akka manzuumaatti jedhe kan amantiiti jedhu. Yoon immoo akka wallee sanatti jedhe immoo walleedha jedhu. Sagaleedhaan jedhu malee jecha sanaanii miti jechuudha. Wanni wallee qabu walleen ulaagaa qabdi. Akka amantiittis Islaama keessatti wallisuu miti minni dhorkame jalqabaa. Wallisuu jechuun sagaleedhaan waa jechuu miti minni dhorkame ulaagaasiiti. Akka namni feffeetee keessa hin galle umurii ilaalti. Ammoos immoo dubartii nama hawattu dubartiin kun nama hawatti yookiin sagalee isii dhagaanu sagaleen isii sun kontaaktii dhiira godha waan adda addaa kana ulaagaa muuziqaa jala jiru san waan sheexaanitti waan kanaatu dhorkame malee walaloo miti walaleessuus miti inni dhorkame sun jechuudha kana adda akka baafatanu namni dhugaadhaa kamii abdii qopheeti akeekkattu naa himi addaan wallaalee madaallinaan galle hundinuu namaa yeroo miilaan deemuun beeksisu unkaasaa malee eenyummaa keessaa gubbaan isaan ibsu. Eenyummaa dhugaa akkamiin beeynaa maaliin madaallee adda baafannaa deebiinaaf kennaa yeroon sun yaada dhugaa yeroo nuti kooti etteetiin itti hirkattu si jalaa jigu yerootti furdaadha ettee nuti qabdu qallaa ta'e argamu yerootti qallaadha ettee qabdu garuu si wajjin hin dhaabbatu yeroo sana keessa jechuudha yeroon kun haluusa garaa borci jechuudha haluusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaallee moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafannaa deebiinaaf kennaa kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu gowwaa fi gamna kam gonfachiifnaa namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kennaa kana fakkaatti.
Gara manzumaatti deebina. Manzumaa jenna ammoo nashiidaa jenna mee waan kana. Lachuu jirti. Nashiidaa wanti jedhamu waan hin beeku. Manzumaa jedhamu immoo nazmi jechuudha afaan Arabifaatti. Nazmi jechuun waan sagaleedhaan ati jechuu jechuudha sagalee beez godhattee ati waan dheeraa jechuudhaa fi kuni manzumaan kuni karaa keessa dhufte dheertuu si qabdi yoo tamma gabaabaa kanatti na gaafatte OMN oolee buluu isaati. Maaliif innan karaa keessa dhufte qabdi. Laal walaloo baasuun eessayyuu jirti. Akka kanatti baasuun garuu wallorraa dhufte. Karaa jimmaas illee godaansi amma raayyaa amma sila jenneetii wajjin wal qabatti ilaal. Argeen wal afaan giraamerii nahwii sarfii balaagaa manxiqa ilmi islaamaa kana barachuudhaa jecha harargeen eessa. Oromoo tokko taasiftee jiraachisuudhaafis beektonni islaamaa galatoomaa ulfaadha. Maaliif jennaan sila harargeen akka maqaanii bara Haayile Sillaasee keessa maqaanitti ba'ee Yaharar fulaan maqaa qabdii beekadhu maqaa jedhamtu wayii qabdi harargeedhaanis. Yeshawaa abaluu maqaa qabdii beekadhu. An kitaaba tokko kitaaba kifilii afurii tokko kitaaba Haayile Sillaasee tokko argee qara'eera. Haayile Sillaasee keessa baateedhani kitaabattiin sun. Yaarsi naayibaalee biheerasab as geenyee turre beekadhu. Akka warra Indiyaan warra Awustiraaliyaa keessatti baqee dhume sana baqnee dhumne ollee. Manzumaan ati kaafte kuni warri walloo roorroo ittiin himate ውሃ ላይ ሆኜ ውሃ ይጠማኛል ያዘኝ በሽታ ወንድም ያሰኘኛል እስኪ ፈልጉልኝ ሰው በሰው ይገኛል አማ የሮን ኩኒ ወሎ ወሲቺ ኦሮሞ ወሎ ዮሲቺ ዋኢሳ ቆራተሜ ጀዴ ማሌ ኢዳ ኡመተ አርአራ አናፊ ማመሰራ ጅረጅ ኢዳ ኡመተ አርአ ቤክቶ አርአ ሃዮተ አርአ ወረዋ በሬስ ከኖ ኦሮሞ ጉቱ ነው ጉቱ አከጅሩት ታይ ከወሎቲስ ወኒ ሲንኬሳስ ደበርፈተ ቆጳሲ ሲገሌ ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን አመሌ ኩፈሜ አከጋራ ጉርጉዳ ለፈታ አጅሩቱ ጅራ ዋንታይፍ ነዝሚ ወን ጀደሙ ፊ መነሺዳ ወን ጀደሙ የሮና ዳንሲ ባሱ ሐሳና ሳቲ ነጌሳ ጉተሜ እንጅራ ፈኔ ራማ ከነ ባፈዳ ነሺዳ ጀቹኒ ሞ ዋን ሪትሚ ቀቡ አካን አመናገሉቲ ሪትሚ ዋን ቀቡ ዋኑ መኒ ሪትሚ ረት ወጀቱ ቲውስቲ ቺክቺካ ስሎው ሬጌ ዋና ከና ጀደሙ ሰና ሪትሚ ዋን ቀቡኒ ነሺዳ ጀዱ ሪትሚ ዘtti malee sin hojjetamu yeroo hojjetamu ofiif ritimi hin qabne malee inni hojjenne malee ritimi irratti hojjetama inni manzuumaan immoo akka geerarsuma naannoo keenyaatti jechuudha fakkeenyaaf Harargeetti jimma wallotti yookaan jimmatti manzuumaa ta'e malee wallaggatti immoo geerarsa bar amma geerarsi muuziqaa qabu namni inni roorrifame hin banne jedhu tani eessattan bada qiltoon kirite malee dhiphuun milike malee jedha kun hin dhowwamu shari'aa islaamaa keessatti sigaleera dubbi yoon geerareeyyuu geerarsa keessatti shillalaa jedhama afaan biraatiin geerarsi hin dhorkamu eenyutu geerareedhaa fi maal jedhee geeraree qofa ulaagaansaa sigaleera dubbi amma mirri isaan argee manzuumaadha huma isaatiif hoyyuu dibbee qabu jira gariin kan dibbee hin qabne jira kunis garaagarummaa qaba garaagarummaa qaba dhufiitii akka amantii fakkeessanii dibbee fidachuun guyyaa siin keessa kaaten beeku yeroo rasuula alayhi salaatu wassalaam hanjashaa kan jedhamu jira Hassaan ibn Saabit kan jedhamu jira wallistoota baay'ee isaa jira hanjashaan nama asiiti yookiin achumarraan dhaladhee laata iyyuu namichi hanjashaan nama asiiti sagalee hedduu sagalee tola dibbeedhaan waa wal qabate seenaas akkasiin itti dhufteen beekan aaduma wajji wal qabateeti akkana wal qabateeti mana shaaxaa namaatii fi tarii godhamte taa inni dubartiidhaaf hin taa'ama baay'isoo heelleen shari'aadhaayyuu dhiiran hawaatiin malee kophaatti baatee dubartiin guyyaa cidhaa guyyaa aruusaa kophaatti baatee dibbee rukutattee waa jechuun suni sunnaadha godhamte duris godhamte si galteemi amma ati gaa walaloo hedduminaan barreessita albama guutuu yeroo baastu kana garuu uuma kee baastaa guutuu kana moo nama si gargaaru jira akkamiin manzuumaa moo yaa rabbi gooftaa koo isa kana yuutuun roobuu beekuun qacace waan taanee jirruu fi waan ta'uu qabnuu fi akkatti jirru yoo laalte laal waan taanee turre yoomin haasa'e maa takka haasa'uuf hin ta'a yoon jiraadhe nan yoomin jalqabe ma tuulaa isaa tuulee keetan kun yeroo wajjin wal didaa laata kun haala siyaasaa hawaasa keenyaatiin wal didaa laata kun ummata keenya nu jalaa akkana godhaa laata kun kana godhaa laata jedhaatan tuulaa isaa barreesseen waan kitaaba tokko ga'u lafatti dhiisee waa xiqqoosee qofa gabbaasa akkasi. Nuufaaree miti walaloo jettu takkaan dhagee Dooktar Zalaalamii jedhanii inni hogguu dubbatu sagaleen ammoo kee fakkaata waa'ee walaloo sanii mee nutti. Kootum duris nuufaaree miti duris quufnee hin barre maalummaa jireenyaa eega dhiifnee turre
jireenya nagarre duunee sin dabarre. Maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre. Bara dhufu abdanna takka abdiin murre barumaan gadadoo malee waan agarre ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre yiikkifateen boo'u garuu ijji isaan korre. Beela beela jedhu aaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre jireenyan agarre duunees hin dabarre maal kan dur himna ree dubbiin akka lanaa takkaan nun dararre nu waan dhibe addunyaan nun barre. Beelaa nu daguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyuu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunoo abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e. Inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e. Nu godaanuun nuuf qaama ta'ee isiin kaan utuu biyya arabaa dhaqxee abbaa kootiin dhaqee waa'ee gibirii achi as ergaaf jettuu baarii nu jalaa fixee isiin kaan ambatu waan barbaadetti hojjetee isii kaan nama qalatee isii kaan nama galateeni utuma jirru akka waan hin jirree taane ummanni guddaan kun sa'atii akkanaa kana keessa misoomaa jedhamee waldaan misoomaa geetaa'uun galataa galatoomi geetaa'uun galataa abbaa mana kiilolee raayyaa waan deemaa jiru kana agartaa naan jedhe gurbaa amma dachee jedhu kana geetaa'uun galataatu hojjechiise. Si galee geetaa'uun mana muuziqaa qofatu hin ta'ini saba kanaaf waa hojjechuudhaafis hamma ta'e tokko baay'ee nu wajjin laffa'e baay'ee nu wajjin ta'aabe ittillee diigame ittillee kassare. Ammas isheetu kitilaa galatoome isheetu kitilaa abbaa hawwii hoteeliiti. Gaafa nuu qabnu nurraa fudhataa birii 150 gaafa nuu dhabne nuu dhiisaa irra caalaa immoo jedhaa itti hidhamaa itti roorrifamaa har'a garuu heddiinni jiru nama maqaa isaa kaasullee nagartu. Yeroo hamtu har'a qabsaa'aan baay'eedha injifataan baay'eedha injifataan lakkoofsan qabu namni kaleessa dabarfatte garuu har'a namni maqaa siin da'u warra kaleessa roorrifamtee hidhamtee dichee nyaatti jedhu har'a garuu maqaa siin da'u. Si galee galatooma Hasan Ali galatoomi kan inni illee nan beeku ijoollee xiqqaana se'aa waan inni jedhu waan inni hunda sana hordofan ture. Qubatee keessatti waa'ee dhimma Finfinnee kanarratti dhimma ceesisuu kanarratti yeroo sana keessa isaatu pirezidaantiidha. Si galteetti dubbin. Edaa namichi roorrifamaadha keessatti pirezidaantii haa ta'u malee achi dhaqeef achi hin jirru. Achi dhaquun achi san geessine. Uf ta'ee achi taa'e kanatti roorrifame ari'atame galatoomiin jedhaani. Gara baandii bilisummaatti deebiname. Tole boo. Maal yaadatamee waan yeroo sana haala itti hojjechaa turtan fa'a? Yeroo sana keessa cabaa gaara keessaa dhufne gaara keessaa gisee dhufne jennu ijoolleen asii baandiin gadaa ijaaramtee ceesisuudhaa jecha wareegama hamaatti kaffaluudhaaf jecha wal gurmeessitee baandii warra wantaati jira Abrahaam jaallatan wajjin jira baay'ee gurbaan eelaa barreesse maqaa qabsoo kanaatiin jaarmiinii adda addaas nu keessa galee jira nu dhokatee bofa sareedhaa bofa maaligaa waraabessa sareedhaan firoomee duutu waraabessi sareedhaan yoo firoomuu barbaade yoo saree nyaachuudhaa bahe hin duuta jedhanii bar yoo yuusen bartika akkasiin hin barreef keessa taa'ee duuta waraabessa sareedhaan firoomee duututu nu keessallee jarmiyaa adda addaa keessallee jira. Sa'aa kana keessa isa kanas ofirraa eeguun diine mootummaa ofirraa eeguun hin jabaata bar mee akkam goote ofirraa deetu ati hidhataa miti mormaadha mee akkam taata sa'aa kana keessa obbo Alamuu Qixxeessaatii fi Shamsaddiin Abdoo obbo Baqqalee Dirribaa obbo Abdii obbo Laggasee Abdii obbo Abdii Gimbii maqaa isaanii kana irraa fadhi nama heeraati yuunivarsiitii barsiisaa yuunivarsiitiiti warra urjii gaazexaanutu bu'uureessa beekadhu Tasfaayee Dheeressaa ani keessaan qaba intinii tokkoon hixaa tokko keessaan qaba aksiyoona sana keessaa sana jalaa buusanii ani hin beeku. Baandii bilisummaa jalatti hawwii urjii gaazexaa jalatti urjii gaazexaa dubbisuun immoo kutaatti yakka asii moonuma ba'a. Maaliif baasu beeyta isa achi ittiin hidhachuudhaaf asii nu hayyamanii beekadhu. Ani kaasettii nan baasa inni dhaggeeffate itti dhama. Asitti maaliif na dhiisan beeyta isa sana ittiin hidhachuuf. Nan beeka mo'an itti hidhamuuf malee. Itti hidhamnee keessa dabarfannaaf malee nan beeka.
ragaan sii dhiyeessa. Tokkotu urjiinii tasfaayee dheeressaa galatoome yoo jiraatte. Ammas kumsaa kan guyyaa tokkittiitti qubee na barsiise ijoollummaa kootiin. Kumsaa. Si galee? Guyyaa tokkittiitti na barsiise. Guyyaa tokkotti maa kan kooti yoo innoo silaa na bira jira kan maaliin barataa oola riyaannoo naa galee oo. Naa galee maaliin biraa hojjedhare. Jarri kuni waan kana ceesisuudhaaf tasfaayee dheeressaa halkanii guyyaa fiigdeedha. Fiidheqa hin deemte tasfaayee dheeressaa ijoollee lubbaa borii. Ta'aabdee waan kana jiraachisuudha qabsoodha asii gaara keessaa cabne inni kaan magaalaatti galee inni kaan godaane maal yeroo sana keessa hundee asooseeshiniin obbo Zagayyaas fa'u shawaa kana obbarsiisuudha hundee dhaabanii Alamaayyoo Diroo kan jedhamu ijoollee Ambooti maastarsiidha Alamaayyoo Amboo Girmaa ammas obboleessa isaatiin itti fakkaata. Jarri kun Oromoo naannoo kanaa obbarsiifnu malee Oromoo naannoo biraa argachuu hin dandeenyu. Isaan kun ijoollee tuulamaati. Obbarsiisuudhaa jecha sa'aatii jarri naannoo Finfinnee kana keessa maqaa waldaa gargaarsaati. Nyaata geessu dhugaatii geessu maa inni jennaan maal jedhanii barsiisu beektaa obbo Zagayyaas fa'u na dhaggeeffatu jiranii lubbuudhaan. Isaan gaafa duraa obbo Zagayyaas fa'u wanta turan Irdaataa Nama Astamaariyaa Koomishin ministeera turanii. Sigalee isaan warra tuulamaati warra abbaa akaakuun isaanii seenaan irratti hojjetame kana hidda qabu hidda jabaa isaa of keessatti dubbatti gadi qabu kanaaf waan kana gajjabeessanii namni gargaare gammachuu magarsaati baay'ee hojiidhaa yeroo ba'e barsiisuudhaa yeroo ba'e nama beekaa hunda Zagayyaas fa'u biratti agarta dhaqanii sa'aatii tirfii isaanii hojii hojjetu hayyoonni warri of hin daganne nu hambifachuudhaa ta'aa banu sa'a kana keessa abdii qophee asii walaloo barreessa nummoo tasfaayee dheeressaa baandii bilisummaa baandii diraamaa baandii maal jennee bilisummaa wani nu qophoofnee fi gadaarraa addaa miti tokko bara hojii tokko hojjenna. Baay'anneetii madarakii tokkotti ol baane yeroo nu jala nu hanqate jennaan akka baandii bilisummaa goonii asitti ijaaru Adamaaruun Elfinesh Qannoo Zarii Wadaajoo Raayyaa Abbaa Maccaa Umar Suleymaan Eebbisaa Addunyaa Biqilaa Guyyataa Maammad Qoonxee Waarsituu Obsaa fandisheen baay'ee nutti intiin jedhu garuu inni dhufa hin hojjetan wajjinis yeroo garii siin sodaachisu hin kabalamasi umakkana akkanaati fandisheen warra biyyatti hafe keessaa sa'a kana keessa gabaandii bilisummaa ceesisuuf Oromoo ceesisuuf alagoonni diinaa jettee muciyyoo walliftu suni waan kana ceesisuuf Abrahaam Jallataa walleedhaan guddataa nama jedhamu guddataan sun gaaf tokko neen rukute ani ijoollee xiqqishaadha. Hima si himataan jiru immoo garuu ijoollee xiqqishaa ka'uu ta'uu kan koo himachuufan malee. Biqilaa waan kana wallee Elfineshii kennuudhaan nuyi barreessee nuu kennuudhaan farangaatti fudhatan seeta namni tokko namni farangaatti fudhatan jiru. Sadarkaa kana qabsoo artiidhaan ceesisuudha haasaan jiru. 86 maayirraa jalqabee hamma 92 akka lakkoofsa biyyattii kanaatti ga'utti qabsoo kana ceesisuudhaan namni dhagaan buqqifne hin jiru. Hundinuu ceesu irratti walii galle immoo waan sana keessatti jechuudha. Namni qaama koon nagane jedhu as keessa jiraata Tsaggaayee Dandanaa galatoom. Kana biratti ijoolleen warri amma akka Mulugeetaa warri kiiboordiin hindu'ee maatiin isaa dhala ilaan iddees hin jirtu hin beekamu. Mulugeetaan ijoollee Harari. Mulugeetaa Taaddasee. Akkuma sanas immoo Mulugeetaa Garramuu jira nu wajjiniinis asiif achi ijoolleen abbootiin artii Geetuu Lammii kanneen gaddaa du'e abbaa qabeenyaa Ameerikaanii jaasarii keenya. Namoonni akkana gaa jara kanatu wal gurmeessinee wal ijaarree hawwisa kana ceesisuudhaaf Abrahaam Jallataa achi keessatti na yaadadha guddataa barreesse immoo guddataa amman siin jedhu kana barreesse ijoollee Ambooti hindii fakkaatanii rifeensa luucaadha gurraacha rifeensa sirra ceesu tokko guddataa jechuun hindii bu'aa ammayyuu addunyaarra bakkuma jarri galanii wallaale malee bubbeen ariitii hamaadha waan dhiisuuf waan dhiisuun hubatu waan fuudhuuf waan dhiisuun hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu maal seetan immoo haala ariitii kana nu gowwoomse beekaan of fakkeessee beekaaf nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamnaa yeroo sana keessa Abrahaam Jallataa maraatuu fakkaatee diraamaa ajaa'ibaa tokko utuu silaa viidiyoon sun jiraate har'a bakka inni har'a takka argeen beeku
waan Oromoo Shawaa irratti naannoo kana irratti hojjetamu inni salgangannaa kaafee qotee bulaan keenya qotee garbuu ennaan ni qotee bulee magaalaa kana keessa deemiti gabs jedha ennaan baala gabs intalattiin sun illee dhiyoo kana siidhaa afaan Amaariffaa irratti Finfinnee irratti hojjetu argeera intalli sun wajjin turte lama qaasiin wallaale baala gabs jettee dhiyaattiin ennaan simte ነው jennaan birrii tokkoo fi 50 ነው እናቴ jedheen jennaan ደህንነታችሁን ዛሬ ልታራገፉብን ጀናን ኦሮሞን ተሴ ላላጅርቱ ቆጴ ባፈጠሜ እንተለዱጋ ድራማውን አቀናቀና ፈዮ ጀታ ቱራኒ አዊሶም ቢሊሱም ባንዲም ቢሊሱማ ኦሮሞ ጨሲሱዳፍ ለፌት አይቱሬ ወልተጅሌ ቤክሳ ቱርቴሜ ሀለቲ ወልተጅ ቤክሱሳን ያማ ወንቲ ያደቱ ጅራሜ ማስተሪ ወልተጅ ነምን ብሻኛት ኦሞቸ ከበተየት ኦሮሞን ገላናነኛት ናንገላን ዲና ዋነን ቀቤ ዋነን ዲሱ ወላለ መራቅ ለማለ dandeetti qabadheeti miti yeroon xiqqaa siyyuun baaruudhaan beeka qaata du'e umriin kee meeqanaan jechuuf yoowwan uummanni immoo siyyuun baaruudhaan beeka beeksisa isaa kana maa dandeetti kana ammaa uummachuun hin danda'amuu hin jedhan ture edaa madirakiin dhiibbattee ol seenuudha hawaasa kana an yoo timma nama miiliyoonii tokko tolbee jettee waa tokkotiin isaaf maaliif jennaanii roorroo uummata kan qootiitu yoo hawaasa fuulduree ka'u jiru na irraanfachiise yaadadhu roorroo uummata argaa hawaasa fuulduree ka jirutti waa himu maalirraa wanta jetta kanatu kabar gochuudhaaf nama beeksisanuu beeksisu dhabnee kabar gochuudhaaf keessa dandeettii sinan qabada booddeen of bare malee hin beeku taayilentii sana irratti hin guddanne waan ta'eef madirakii beeksisuu irrattanii guddadhee jechuu dandeessa yeroo dheeraa hamma baandiin bilisummaa jirtu sun fi baandiin gaddaa jirtu sun madirakiin waan beeksisaa ture beeksisaas wallisaas walaleessaas uma adda adda jetaa ture amma warra yeroo sa wajjin turtan amma namni wal quba qabdan jira yeroo ammaa rabbi ko irphaa gaanfuree yeroo takkanarraa muranne nagargaalteellee yeroo tokko bohaarsituu obsa maammashuu eebii galmoo ashi warra yeroo sanaa keessaa quba qabnu keessaa warri nan daganne maa jarikaanis rakkataniiti malee na jaallatti ariinsiituyyuu rakkateetu mayyila jalaa baqatte malee takka namni na jibben jiru amma gaa wallee keessa turteeti wallee yeroo dhistee baatu kana yoomin si mudate hin jiru yoomin baye walli sun jirta haree yoomin baye muuziqaan jalaa dhiise malee akka ani hin baane bara akkanatti yoo na beeytellee oromooni ani hin baane bara ittuma hin jira bara wannan itti jiru garuu ilaa ammaa fakkeenyaaf amantii kana ittiin haajoma maaliif jennaani wannan itti haajomu faa hedduufin itti haajoma amantiin kun eenyummaa koo irratti kan na jabeesse keessaayi amantumti kun iyyuu ragaan itti qaba ragaa adda addaan itti qaba of ta'uu keessatti na jabeessinaananii eegalee eenyummaa koo dura itti na jabeessu malee dubbatti na wantan goone dubbatti nan harkifne kunis jira lammaffaa immoo akka gosaattis nuti gosa guddaadha qacceen keenya wallisuudhaan hin beekamu qaccee kabajamaadha amantii islaamaa keessatti ummata sheekiiti ummata abbaa gosa guddaati si galee gosti keenya amantii islaamaa beeksisuudhaan beeksifte malee ana bakkan keessaa bahe anuun beeku akkan itti keessaa bahe nan beeka maali ni jarri achi taane ishee kooma malee roorroo ummata keenyaan agarre waan ummanni bahaa itti jiru waan shawaan nu jalaa taate waan arsiin nu jalaa taate waan baaleen nu jalaa taate waan gujiin nu jalaa taate waan walloon nu jalaa taate nagarre waan amantiin jalaa ta'e qofitti argan si galeera dubbiin silaa waan hin jedhe kana inuma jedhu obboleewwan akaakayyuu kootii keessaa jarka sheeku ta'e illaniitu jiru nama walalooti isaan afaan oromootii miti afaan amaaraatiin miti afaan arabaatii walaloo jedhaasa warra hojjetu keessaa jechuun amma mormiin si mudan irree hojii wallee kan namni beeku sanii fi amma kaatitti jirtu eenyu mudacha facaatee dhumteeo yaa rabbi gooftaa koo isa immoo tokkoffaa an tokkichaan hin dhiifne abbaan koo umriin koo as gaheera nuti warra guddaadha nuti gosa guddaadha qaccee kanaati qaccee abaluu abaluuti qaccee abaluu abaluuti gosti keenya takkaa waan ati hojjette kanaan hin beekamne abbaanii yeroo waa haasa'anu xaa godhanii sitti himan akka kan koo kana miti ani Maamma Siraaji maal na goote dheetuma sitti ma waan hin jiru hundayyuu abbaan koo akkana miti ilmuma isaanii kana adabaan natti haasa'an an ilma keessaa iyyuu ilma quxisuu kurnaffaa ma 11ffaadha an isuma keessaa garuu adabaan natti haasa'an na bira dhufanii Finfinnee waan haa guduunfanii dhufanii galaanaa fidanii dhufaniiti yaa ilma koo hin geenye amma waan maalitti fakkaate seete waan bashannanaa jecha burraaqaa jirutti fakkaata babbaatti
isarra saasa jala deemaa jiru Mallas Zeenaawi gaaf tokko bakiraar saayoon bahisaat ነው እየተጫወቱ ያሉ ነው እንጀቴ sana dhuguma isan ibiddaan taphachaa jiru ta'uu hin beeyna kanaaf ababbaan dhufanii yaa ilma koo nan fafaa'a jedhan maqaan na bada gosan na bada jedhanii kallattiidhaan xaa godhanii natti naasofne jedhee naa galteetti gaa naa gala hubadhee irraa akka gaariitiin irraa hubadhee tole jedheen kallattii kaayyadhee jechuudha nan dhiisa jechuu ofittiin himee nan dhiisa kalas abbaa bareedaa kana dhabuurra si galteemi nan dhiisa jedheen ofitti himee qajeelfadhee ammoo madirakii beeksisuu maccaatu lamarraa amma gaafa alamuu qixxeessaa du'anuutti takkaan deema. Muuziqaan kun hedduu namatti tola. Keessaa bahuun kun akkamiin cimu yeroo keessaa baatee muuziqaa kana dhiistu kam ture mee haalli isaa? Dirree qabsooti malee nuyiif muuziqaa miti namaaf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf jaallata malee nuyiif dirree waraanaati. Warra yeroo sana keessa tureef. Dirree waraanaa immoo yeroo jirtu sitti tolee dhukaasa nuyifi muuziqaa beez gitaariin tottobaataa daseetii fi wanni nuti achirra jirru jenni sun baruutu silaa dookumentiidhaan waraabameera silaa ta'e bakka biraatti gale malee kuusaa yeroo sana yeroodhuma kana jettanii jettee dinqitaa bar amma wallisoota amma argan wanni kun keessaas dabarfachuu waan quba qaban illee natti hin fakkaatu kanaaf dhiisuunsaa sa'aatii sana keessa dhiisuunsaa warri natti mufachuu dhiise waa hedduu laaleeti tokkoffaa hawwisoonni biraa godaantee dhoomte namni asafee nama gabaabaadha namni hin baatu kuni dhufee na gorsa mootummaan karaa naa mijeessa mootummaan karaa sii mijeessa baay'ee karaa sii mijeessee akka ati dudduba kanaan si barbaadeeti asii mana hidhaa si naqe ka'e asiin immoo akka ati baccabsitee baatu sii godhe karaa ati baddu karaa hedduu sii mijeessa. Anaafonni sababa ta'e waan hedduudha tokko gammachuu magarsaati gammachuu magarsaa yuunivarsiitiitti na waamee yaa ilma koo humna qabda humna kan kee kana nan guddifadha duunus itti duuna humna kan kee kana na jalaa fudhattee geessitee faranjii humna kana kuulii faranjii na duraan ta'in kuulii arabaa na duraan ta'in asitti karadhuuti listuraa xaadhuu nyaadhu gorsa jabaana gorse of bira na oolche yeroo hedduu ofitti na bute ummata kana argaa yeroo biraa godaantu ati maaltu sitti dhagaama inan hin godaanu hin jedheen yuunivarsiitii keessatti an jireenyi koo asi duuti kan koo asi gammachuu magarsa si biraan godaanu abadan jennaan adda koo kenna keessa na dhungate hin godaanin gurbaanan hin godaanin yaa ilma abbaa maccaa hin godaanin maqaa abbaa at least yoo dhabde maqaa abbaa maccummaa kana illee nuu tiksinaan jedhe abbaan maccummaan sun nuuf jiraatu yoo dhabne maqaa dhaalchifnee mataadhaan duuna kanaaf wallee keessaa dhiisuun wanni naaf mormiin baay'een irratti hin ka'iniif bakka buufadheera lammaffaa hin fagaanne dhimmi hawaasa kootii rakkoo hawaasa kootii qabsoo hawaasa kootii irraa obbuu dandeebine qabsoo roorroo ummataa kamiinu ani roorroo ummataa kamiinu roorroo kootii kanaaf roorroo ummataa roorrifamuurraa sababanii wallee dhiisee jechaachi nan garagalchine jechuudha amma baqachuun mallattoo qabsootii miti hafuun mallattoo sodaatii miti akkas taatee turte yeroo san mootummaa jala galee ni jirti mootummaa jala galaa mootummaa jala akka galtas immoo maal ni beektaa tuulamaan lafa guddaa isaasirraa fudhatanii kaanii mana kaaree 500 sii kennu an oromiyaan kaaree 500tti geeddaradhaa naman biyya guutuu asoosaadha eega ka'e hamma jijjigaa ga'uunii lafa kaaree 500 hin geeddaradhaan hin geeddaradhu jiraadhe ish mee fakkeenyaaf kaaree 500tti yoon si geeddaradhe siree namarra bulaa jiru irraan bulaa bar hanganuma sirba tokko irraan bulaa bar fooqii 500 ijaarte siree tokkitti irra bulta maqaa hawaasaa nyaattaa kanaa jettee maqaa seenaa nyaattaa maqaa abbaa keetii nyaattaa maaluma jetti namni abbaa kootiin gaafa san nan qaanfadha kanaaf abadan maqaa abbaa kootii sin nyaadhu maqaa lafee sin nyaadhu maqaa lafaa sin nyaadhu re'an malee qaadhimamuu ga'an eegan biyya keessatti hafe waan qaadhimamuu dhiisitti namni garaa garanaan hin qaadhimame hundan dubbatan hundan dhiisanus hundan dubbatanusi kana malee dhiisuun kanaaf namni biraa yaa'ee dhume baandiin gadaa meeshaan isaa saamame baandiin bilisummaa cabe urjiin cabde tasfaayee dheeressaa deeme gaazexaan urjii ijoolleen seefana balbaala riinti raayyuu biyya keessaa godaanee Israa'el sabboo qaafaan namuu godaanee cabne miti
maaligaa jarinu na dhiisuu maaltu rakkoo maaliif fidere dhiisuu malee. Yeroo tokko magaaluma Finfinnee keessa akkam baane si godhanii turanii waan sana akkam ture maalli isa? Baha qofaa miti. Na barbaadu turanii yeroo sana abtaamuu lamuu gurbaan tokko jira gurbaa mataa daabee tokko immoo kan amma Ameerikaanii jiru jira. Ijoolleen keenya daddanuu dhaga gariinii numa kana bada dhaabbatu humnaanis maaliinis nama baay'eetu nu wajjiniin jira yeroodhuma sana keessa magaalaa kana keessa akkan hin baane qofaa miti akka na qabachuudha jedhaniiti raayyaan jarri anuma kanatu yeroo gadi ba'ee uffata biraa uffadhe nama biraa sitti fakkaata anumti kun wanni kasiis baay'ee nama rakkisa baay'ee rakkatan na bira dabarfatanii gaaftu qofaa makiinaa taaksii qabatanii dhufan akka ati makiinaa biraatiin jenne taaksii qabatanii dhufan taaksii quxurii tokko an biran dabarfadhee deeme jarri mana kan koo yeroon nan galateeffadha warra sana obbo Tsaggaayee Amaara isaan si galee isaan warra Amaaraati Tsaggaayee jedhamu ati mana isaanii qabalee keessa hojjetti mana isaanii kireeffadhee boroo isaanii jiraadha yeroo sana keessa bilbila manatti bilbilee gadi ba'ee dabarfadhee jarri tokko qawwee fudhatanii ol dabarfatanii tokkommoo uffata sibiiliidhaan iyyi mana kootti ol goree maal inni jedheetan na jalaa kaasanii raayyaa ani ittiin wareegama mana kan kee cabsii firdi beetiin jedhanii makkalakayaan dhumnaanan hin cabuu mucaan kuni amma kunoo waggaa lama na bira jiraate takkaa isaan safaraan waa jedhu isaan manaan waa jedhu isaan namaan waa jedhu nama hamaa isa bira dhufu takkaa nagarre nama nagaa ta'uu isaa malee hin beeku jennaan ayi anta hin taaqaalle ka wucci የሚጫወተውን isaa taante attaaqam naan jedhanii silki mana kan kee firdi beetii tizaazii firdi beetiitiin malee akka hin cabne godheetan irra taara akka karaa kanaan dhufnee naan jedhe ayyee anis baradheeraa jedheetan achumaan deeme booda obboleettiin dhaqeetan hoteela wayii qabadhe hoteeliin qabadhe eessa poolis xaabiyaa wayii bira hoteelatu maqaa si irraan fadheera poolis xaabiyaa bira beekaan qabadhe maaliif jennaan poolisiin bakkeedhaa si barbaadan malee of jala si hin barbaadu dhagaa isin warri poolisii addaatis isin bakkeedhaa barbaadu dubbiin isin jala ciisa mana poolis xaabiyaa bira kireeffadheetan taa'e achitti obboleettiin tottobaa taaddasa amma kanuma biraa immoo cidhas nan naqa namni naan argu maalis nan naqa namni naan argu irra caalaa isaa hin mul'adhu yoo madarkii irratti ba'e qofti mul'adha dhaabni koo sammattii kana qaamni koos immoo isa akkamaa kana foon qabu miti hin qabu foon takka ofirraa hin qabu waan foon natti akka qalamii natti dibame kakkaata hin jiru bakka hin jiru qalloo takka deema foon akkana dibameetuma dibatee foon dibatee deema yeroo sana keessa obboleettiin tottobaa taaddasee obboleettii Abrahaam taaddasee kan beeraawi tiyaatirii hojjetu jechuudha. Dhaqeetan cidha tokko keessatti ol galee ani bakka hin jiru dhoksuuf kan dhaqee ol gale ciini kuni naannoo beeraawi tiyaatirii kana hintalli kun taaksii qarshii 10 qabattee qarshii 10 egaa beeki dhiiran namaa wareegama qabattee dhuftee sargii sana dhaquu kan koo dhageessee dhuftee achi keessatti moobaayiliin hin jirure sargiidhaan wellifamaa jiru raayyaa qabamtee naan jette. Maaliif hin qabameen jedheen akka nama walitti kolfa fakkeessatan maaliif hin qabameen jennaan akkanaa dhufanii nama afur ta'anii sitti marsanii jiru akka tottobaan naa erge immoo tottobaa taaddaseen naa erge immoo dhaqiiti raayyaan baasii raayyaa qabameera bakka har'a nyaatameera raayyaa jedhe jidduu sana wareegama hedduu kaffalteetti ijoolleen keenya tumaanis eega sandaafaadhaa leencoo lataa dhufee galee jennaanii ijoolleen sandaafaatti hin guuramne gaafa ibsaa maniidhaa baasuu dhufe sana ilfinash qalloo annaqee gaafadheera sandaafaatti isan akka sana barbaadamu dhaqeen sandaafaatti gaafadheen ilfinashiin mee yaadatti ta'a anaa Abdallaa Suleeti wajjin dhaqeen maniidhaa sana keessatti akaayii geessee fi dhaqee yaadatti ta'a naan hin beeku gaafa naqumataan si haadamaadhaa of qabuun dadhabee maaliif wajjiniin ture waan ta'eef wajjin turre kan waan tokko wajjin dhiibaa jira waan tokko wajjin cunqursaa jira waan ta'eef mataan si kun irraa haadamaadhaa ilfinesh jireenya hin qabdu roorrifamtuu siitachi keessa jirti sandaafaatti akkasitti argee galee yeroo kana keessa akkanatti dhufee yeroo barbaadamu kana keessa obboleettiin Abrahaam Taaddasee dafii as keessaa bayinaan jennaan yeroon akka kana jedhu jechuudha sorbeetanii nama sirbaa dabaalu fakkaadhee ijoollee muuziqanyaa bira dhaabbadhee harka rukutee maal jedhee argadheera jaratti bitaa kootiin mirga kootti argadheera fuula beeksisaa beekadhu sirba keessa galeen sirba kanaan marsee ooyisee bakkuma galee wallaalan asiin gada bu'u gubbaan ola ba'u maaliif obboleettiin Abrahaam Taaddasee taaksii naa fiddee jirti obboleettiin Tottobaa Taaddasee taaksii naa fiddee taaksii kanaani
na fuudhii bayi birrii 10 sii kennaan jedheen birrii 10 yeroo sana jechuun gaa maal taatee naan jette namni immoo naan shakku ani ijoolleedha xiqqishaadha mataan koo kunis gafaafaadha fuulli koo kunis goggogaa wayiiti taaksiin achumaan fuudhee hoteela na geesse haala akkanaa keessa turre magaalaa Finfinnee keessa almuhim booddee keessa qabbanaa dhufee biyya bahuurratti namoonni gurguddaan bahi malee duutaa kan jedhu wayii argame waan sidibuu abbaa amma aweetuu hoteelii Jimma Mahammad Ahmad obboleessa isaa barsiisaa yuunivarsiitii Jimma Abdallaa Ahmad wareegama jarina wajjiniin kaffalani abbaan fedhellee kaffalle wareegama guddaa yeroo sana keessa akkam taate jedhe na as keessaa bayi jedhee makiinaa chaayinaa namni wayii amma as jira maqaan dhahu makiinaa imbaasii wayii naa fidee dhufe yeroo amma ati na gaafattu kana keessa makiinaa imbaasii naa fidee dhufe cidhaa makadhuutii aruuzaan si galtee asii wandoo gannatiin dhaqee cidha dabaalii cidha booddee achi gadi badii naan jedhan namni hundi hin beeku nama tokko lama qofittii beeka achi keessaa yeroon sun hammaatteetti bakka yeroon hammaatteetti nam tokko asi namni hidhamee dhumeera biyyi nam tokko nafu du'uunis shilingiidha waa tokko rakkoon qabu abbuma barbaade kilse godhaa ta'umte Oromoo ta'e sabboonaa ta'e malee rakkoon hin jiru sa'aa kana keessa Abdallaa Ahmadii itti gaafatamaa lafaa itti gaafatamaa daandii baadiyyaati baala silxaanii OPDO keessa bakka jabaadha bulchaan tokkos astadaadariin tokkos walisoo maqaa isaan beekon immoo isa maqaa isaan beeku walitti himanii Abdallaa Ahmadii isaa namni tokko immoo as jira naggaadee wayitii maqaa isaan dhawu amma daldalataadha amma jarri kun walitti himanii raayyaan akkana goonee dhabaa jirraa waliin jedhan dhabaa jirraa maala goonure OPDOdha beekan dhabaa jirra maala goonure akka goonu jennaan hin baafnaan waatti guduunfineeti galaawee guduunfinee habaatu deemee dhaqee Keeniyaa dhaqee lubbuu isaan bifatee asa deebi'u malee hin deemu jedhee dide habaafnu waliin jedhan ani hin ba'u gammachuudhaaf waadaa seenee jira gammachuu magarsaatiif hin ba'u jiraan kuwaasi du'aan kuwaasi hin ba'u jedheen ofitti himee jira amma yeroo jarri akkana jetti munaa walii galtu manguddoodha namoota keenya hayyuudha naaf yaadde OPDO keessa taa'e namni kana hunda namaa yaadde jedhamee yaadamu naaf yaadde garuu warri OPDO keessa baay'ee warri naa yaadan baay'eetu jiru maqaa yoo dhahinaan jettees nan dhaa namoota baay'eetu jiru warri yeroo sana keessa waan gaggaarii naa godhan kana nan bahaa jedhee tan baroodha jedheen makiinaa chaayinaa naa fidee keeppii gurraacha tokko wajjin naa fidee sana booda akka hin shakkamne footoo kootu maxxanfamee jira bakka hundatti nan barbaadamaa TV waan hundaan hin barbaadamaa waan an hojjedhes jabaa isaan beekuan garuu hojjettee kan koo alumaan dhagaa malee waa guddaa godheetis miti maaliin gochuu danda'a hawwisoodhumaan yookaan immoo akka uummanni siyaasaa hamleen isaan kuufne gochuu malee waan an godhu kan biraan qabu jennaani asii yeroon asii waldoo gannatiin hin naqa jedhee waldoo gannatiin sargii dhaqee achi ol deebifnee karaa Adaamaatiin dhaqee adeemu yeroo jedhee achiis naan jedhanu kuyyeratti makiinaan garagalee an caccabe dhaqa jireenya fayyaa koo takkatti jiraatu dhabee deeme cabaan koo amma isatti wallaana maree hospitaala kam galtarii Raayyaa abbaa maca sa'aa kana keessa khalas arra fuudhe Mahammad Ahmad abbaan aweetuu bunnaa beeti arra fuudhe bultii ofiitti murteesse hojii ofiitti murteesse jireenya ofiitti murteesse mindaa isaatti murteesse siyaasa isaatti murteesse siyaasa mataa isaatti wareegama takkaan jirre kaffale maal godhe seeti ana caccabaa eddeenitti wallaana mun qabu hin barbaadama bakkee kana Abdallaa Ahmad obboleessi isaa gurmuutti na baadhate kuyyera na cibsaniiti jaarsoo qaaphatoo namni jedhamu nama Arsiiti achuma haadha manaa saddeessi turte Raayyaan rukutamee jedhee maraate haadha manaa gate jaarsoo qaaphatoo jedhama shufeerii wayitii natti fakkaata ammayyuu namni sun fuudhee ol naqabee gan naqabee hamma makiinaan dhufee makiinaan biraa lafa keessaa qotamee hin ba'e beekiyan namni tokko hin du'e Shamsuun hin du'e limmu inni haati manaasaa Munaan ammallee lubbuudhaan jirti hin madoofte maamtu jira namoota baay'een wajjin nama walisoo bulchaa walisoo na wajjin jira inni bakka inni bu'e hin beeku lafa keessaa qotamee awwaara keessaa hin ba'e makiinaan narra gaggale amma qaamni kun bakki kun cabaadha si galee sa'aatii sana keessa qaamni kan kokkunuu asiinis urataadha ashagamee jedhe booddee eessatti ashagama garu yeroodhaa yeroo hamtuu kana anoo Finfinnee dhaabbatee hin ba'e jaraa sila na baafte eessatti hin deebi'ee galare sa'a kana keessa Mahammad Ahmad abbaan aweetuu hoteelii wareegama guddaa hamma kana hin jedhamne kaffalee bakka silaa hadha fuudhee miti namni hadha fuudhee mee cabaa maalitti godha mana isaatti na galfatee diinqa isaa keessa na kaate diinqa aruuzaa keessa ji'a lama na qallabate
obbo Muggaa Firrisaa nan galatoomfadha. Muggaa Firrisaa fidaa jedhe dhaqanii ittiin mari'atan. Raayyaa addeetti wallaanamu qabe eessa Afrikaa hospitaal. Afrikaa hospitaalii keessaa Muggaa Firrisaa qofa qabna. Dooktar Muggaa Firrisaa meedikaalii macaatuu lama keessaa isaan koreedha. Ana beekani gumaa tokkos beekani ani nan wareegamaa fidaa jedhan. Anis wareegama isin kaffaltan kan isin wajjin hin kaffalaa fidaa jedhan. Amma hospitaala Quxuruulatti as kunoo Takbaraayidii fuula dura jira yeroo sana amma hin jiru Afrikaan fuula dura lidataadhaa gadi. Achi nageessanii achi nagalchanii kana meeshaa akka hin barbaanne jeneraal Qumillaachoo Dajanee ilma isaatu dhukkubsatee achi jira. Yoo kifilii biraa qabne kifilii fattashama ilma Qumillaachoo Dajaneeti yoo jedhame immoo namni fattashu jedhanii algaa tokko cinaa dhaabanii dhibamaa keenya nu jalaa dhibame asuma sibira nu faciisuu jedhaniin nan galateeffadha isas namicha san haciisu jedhe siree namaa keessa sireen hin dhabamne Abdallaa Madii fi Muggaadhaaf sodaate amma yoo qabame akkamitti cibsitan maqaa eenyuun galmeessisan yeroo yeroodhaan riippoortii godhama hospitaalli eenyu tacciisee jedhame hospitaalli Oromoon dhaabbatte Addisuu Mikaayiliidha sababa kana diigame bar gurbaan madoon tokko dhufee asitti diigame innaan qarshii miliyoona meeqatti kassaranii bar doktoroonni Oromoo hospitaala dhaabbattee turte bar hin teenye namni. Muhim Maamad achitti wal dhaanamee ji'a hamma ta'e ona wal dhaanee achi fayyee ammoo hin baanee sababa kana biyya keessatti hafe. Haalli amma jiru maal fakkaatame? Anaaf moo akka maalii haalli jiru januudhaam haala jireenyaati moo qilleensa siyaasaati moo qilleensa biyyoomaati moo qilleensa finfinneeti moo haalli jiru baay'eedha keessaa addana baasi haala raayyaa abbaa maccaatti jiru moo haala artiin itti jiru moo haala manzuumaati moo haala ramadaanaati. Haalli siyaasaa. Waa'ee siyaasaan beeku warra siyaasaa ogeessa siyaasaa gaafadhu. Manzumaa xiqqoorra nu buustamame. Kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedheetanii manzumaa keessatti nanii warri siyaasaa nawame kun siyaasaadha malee manzumaa maaliiti naan jedhaniiru. Yaa imimmaannachaa jedheetanitti qopheesse maal akka dheetani ber si galee nyaataa bu'aa jedhan yaa imimmaannachaa likkinnaas gabbaallan balammaduut zaachaa jedheetan qopheesse kana dhimma hawaasaatiin wal qabate waan baay'een qopheesse addan beeku. Kanaaf xiqqoo wanti yaadattu hin jiru sammuu keessa jiru. Ana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wannaan obbolee waan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma sitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga kan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sirraan qusadhu. Ramadaana gaa dabarsinee jirra amma garuu waan ramadaanaa waan tokko kaasna amma yeroo ramadaanaa kana. Akka amantiititti amma fakkeenyaaf maaltu jira waan jiru maali namni nyaata hedduminaan qophaa'aa ramadaana kana. Nyaanni hedduminaan kan qophaa'u kana garuu hirmaannaan dhiiraa keessa hin jiru nyaachuu keessatti hirmaannaan dhiiraa jira malee. Amantiin kanarratti maal jedhama fakkeenyaaf dubartoonni akkasitti dadhabuu sanii akka amantiitti wanti jiru maali dadhabbii kana keessatti. Gaafa Aishaan diinqa keessa radiyallahu ta'ala anhaa waa qopheessitu ergamaan rabbii bare reettii faayilmuu fi bar bakka fireemworkiin keenya isuma sana maanuwaaliin keenya isuma sana achi deebiin ilaallachuudha bar gaafa isin mana keessaa hojjetu isaan mana haxaa'uuf turanii bar wanni isaaniin hojjennu uffata faa hodhuu fi harkaan moodeliin keenya isaanii waan ta'eef jecha jechuudha akka amantii ramadaana dabarfate silaa waan akkasii ramadaana keessaa haasa'ama maaliif jennaan eega ta'e booddeetu hin ta'in utuu hin ta'iniin dura tokkoffaa ramadaana keessa nyaanni heddummaatu yeroodhuma jalqabumayyuu ramadaanni baatii soomaati malee baatii nyaataati miti. Maaliif waa qaala'aa maaliif wanni qaardaan gurgurama ramadaana keessa uummatatti qaardaa waggaa 20-30 bakka itti baaftee ramadaana keessa gurguratte maal uummata kana gowwaadhamu maa inni akkana jechuuf beekadhu akkasii miti dubbiin. Sa'aatii kana namni ofitti deebi'ee of yaadachuu jalqabaayyuu waan gurguramu sideef argee wamatti haajuu masaraayyuu reef argeeti amma bitate. Sheekotii warri durii darfate qorree abbootii keenya kushinaa galuu dhiisi kushinaa ilaaluun nu uriidha. Ilaaluun waan dhufe kophetti ilaalta. Sheekotii durii keessa nama akkamii jira beektaa sheeka tokko maqaa isaanii na rabbi raamataa godhuuf du'aniiru. Haadha manaa isaaniitii gaafa fuudhan warqii bitaniif. Warqii bitame kana gosii isaa takkaan laallesan. Shuuf sheekii akkasii ture. Aguuggatanii taa'u jennaani haati manaa isaanii gaaf tokko warqii kaatanii morma isaanii bakka mul'atu godhanii as ba'anii jennaani maa inni calanqisaa warqii arganii hin beekanu sheekichi maa inni calanqisu kun isinirraa inni calanqisu kun maa inni jennaani warqii ofiinaa bittanii gaatanii wallaaltanii jennaan anoon beeku warqiidhuma isin beekne uffataa jiraadha jedhanii kutanii gatan hin jaallatu abbaa mana isaanii
warqii isin narratti agarre warqii isin narratti hin beeynen uffataa jiraadha inni waan salphaa dheedhanii kutanii nama sheekii kanarraa dhalatte miti arra garuu jaarraa 21ffaa keessa waa hedduutti imtihaanamta bultii keessatti bultiin wasaasaadha gamaa gamana qabama bultiin akkatitti bartee miti akkatitti bartee jechuun maalini akkatitti kaalcharii abbaan kan kee sababa shamiiziin kolleettii isaanii xurate jedhanii warra kabalanu sanaa miti lakki haati manaa keetii iddee haadha manummaattis haadha manaati iddee hiriyaa haasaattis hiriyaa dubbiiti iddee wajjin karaa deemuutti maa dhiira biraati wajjin deemti waanuma qabdii barisas kubbaas eenyu wajjin taphatti maa dhiira biraa barbaadatti moo waanuma barinnis garuu dhaggeeffadhu iddeen ilmoo kee abbaa ta'us bakkuma sanaa miti yeroo kana yoo harka qalleeyyii ta'uu baate xiqqoo si waa wayyaa nama haadha manaa keetii gargaaru godhatta sinuma kamiin hoyyuu haati manaa keetii yeroo tokko ilmoodhaaf haadha ta'a yeroo tokko kushiinaadhaaf daaraadhaaf wanta ta'a yeroo tokko dhirsaaf haadha manaa ta'a yeroo tokko shariika maalii ta'a yeroo tokko gorsituu ta'a yeroo tokko kana keessaa is fuunaana maa eenyutu irraa qabagaa maa isiidhaaf eenyu qaba isiin obboleettii dhiiraati yeroo haadha manaa keetii jettu sana obboleettii kee dhiira fuudhee beekadhu akkasuma akkasimi akkas obboleettii kee dhiiraa kennitee obboleettii dhiiraa obbiraa qabdaa akkasima akkasimi dubbiin asuma irratti raawwate kanaaf jireenya mana keessatti wasaasaadha inninis mataansaa yoo nama isii gargaaruu hin qabne nama keenya baay'ee nama gargaaratu hin qaba nama mana miicuu hin qaba mana hiriyaawota keenya keessaa jechuudha nama moodeelii namaa ta'uu danda'u jira nama mana keessaa waa bilcheessu jira waa bilcheessuun eenyuun hin hawriidhaa hin ta'u eenyu siin jedhe dhiirri waa bilcheessuun diinqa galee waa bilcheessuun hin ta'u foon muruun hin ta'u eenyu siin jedhe shungurtii cidhuun hin ta'u eenyu siin jedhe maa lakkii bontaane fakkeenyaaf garuu warri amma amantii barsiisu dirqama isaanii bahu jiranii waan kana barsiisuu irratti fakkeenyaaf dirqama itti gaafatamummaa qabaan warraatis mana keessatti waan jiru barsiisuu jiranii. Nani teejjaba dhiiraa haadha manaa ilmaan teessifte haadha manaatiin loltu kan waatti darbattuuf haa jirti bar obboleettii isaa dhiiraa kennee obboleettii dhiiraatti waa darbataa baras taa'e yoo amma fedhe aarti awannan dhaamsanii TV OMN irratti hawaasa keenyaaf qabu hamma feete oo aarti ilmoo kee biratti haadha manaa kan keetiitiin utuu waa jechuu baattee baay'ee gaariidha ilmoo kee biratti haadha manaa keeti yoo wal loluun xabi'aa kee ta'e yoo haala kee ta'e ilmoo kan kee loluun dhaalchisinii borisiinis isiin durba abbaa manaatiin loluu dhayte ilmoon abbaan manaatiif haati wal lolaa guddifatan barboor namaa wal loltii beekamaadha qaama jireenyaa seeti akkuma kanatu jireenya seetii beekatu. Barsiisonni amantii dirqama isaanii bahuu jiranii walumaa galatti yoo halaallu ta'e fakkeenyaaf bahuu jiran jechuun danda'u. Kanaan jechuu barbaade maaliif amma ibsa majlisni kanaan dura baase keessatti waa'ee koronaa wajjin wal qabatee maal jaa yeroo namni haxxiffatu akkanatti afaan cufachuun shari'aa keessa jirti waan jedhu ibsa baase wanti kun hanga amma hawaasa kana barsiisaa hin turre jechuudha. Waan akkanaafatu jira. Amma fakkeenyaaf koronaan dhufnaan baruu qaba waan keenyaati kun qaama amantii keenyaati fakkeenyaaf nama dhiisi gaala dhukkubsattuu gaala fayyaatti makinaa jechuun shari'aadha itti makuun haraamare. Maaliif gaala biraatti dhukkuba dabarsiti namni dhukkubsataan koronaatti na fiddee amma waa'ee raayyaa irraa ishi baroodha dhukkubsataan dhukkuba darbu yoo qabamee jedhe kophaatti wallaanamuun shari'aa islaamaati qaama amantiiti qaama koronaan fidee miti wallaanuu keessatti dhukkubsataan kophaatti wallaannatuun dhaamsa ergama rabbiiti ilaal dhukkuba daddarbu yoo dhufte kophaatti bahee wallaannatu inumaayyuu masjida dhufuun immoo haraamaayyuu dhukkubsataan sun dhukkubsataan masjida dhufuun irratti haraama godheeyyuu as dhufnaanii inni ofii isaatiif qixaatii qaba maaliif dhukkuba dabarsuu dhufe tokko lammaffaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhukkubsataan biyyaan bahin yoo alatti dhukkubsate inni ala jiru sittiin galiin jedhanii kuni hadha dhageenya nu dhukkubsataan maaliif biyyaan bahinii jennaanii dhukkuba fuudhee biyyaan baageessaa jedhan biyyaan laal qaama nama hin beeyneetiif yaadanii namatti leeytu sana haa qabamuutiin qaama hin beeyne sanaaf yaadani fakkeenyaaf yoo naannoon kun naannoo dhukkubnitti qabame ta'e asii bahee harargee dhaquun anarrattu haraama laal. Hojiiwwan hawaasa gargaaru bakka garaagaraa irratti bobbaateeti hojjechuu jirta. Gargaarsa kan amma eessaa argataniiti kan amma namoota gargaaru jirtan. Mana laga xaafoo ijaaruu mana baalee 19 ijaarree kennineerra mana 20 meeqa seenne humna dhabneetti dhaabne gargaarsa eessaa argattanii isa jedhu amma sa'aatii hamtuu kana sa'aatii dhukkubaati namni zakaas sadaqaas nutti kennate jennaan fuunee isan qabne afaan kaa'uudha sa'aatii kana keessa namni namuma sirraa isoon argadhe birrii kun yoon argadhe birrii kurnan kan kee geessee nama birrii kudhan hin qabne geesseetan kennee fi haara galfachiisa hammuma kana haasaan malee wanti biraan jiru.
Waa'ee zakaa egaa kaasne amma zakaa kana namni akka amantiin ajajutti baasutti jira. Fakkeenyaaf amma maali warri qabeenya kun dhuguma akka amantiin ajajutti zakaa kana kan baasu yoo ta'e nama hiyyummaa keessa baasuun hin danda'amu. Zabara Umar ibn Abdul Aziz nama zakaa fudhatu dhabanii zakaa qofittiirra shoof barri suni dagaagina keessatti har'a gaaneeti miti. Bara sana keessa nama zakaa fudhatu dhabaneetiyye qurxummii qalanii qurxummiidhaa baharii keessatti irraa gaafatamne jedhanii qurxummiidhaa wanta godhaa turan. Zakaa hojjetanii islaamni waan inni hojjetee darbe waan ajaa'ibaa qofa hojjetee darbe. Isteediyoomii adda kubbaadhaaf qofaaf jecha ijaarame kana islaamni dur Dimashqiin keessatti farda namni gate tushtaadhaan qabamee dhukkuba tushtaa jedhamte dhukkubni farda. Dhukkuba daddarbuun farda qabamte. Shoof islaamni waan hojjetee ture. Isteediyoomii ijaaraniiti isteediyoomii kana keessatti walitti qabanii Dimashqiin keessatti fardi hamma gaafa du'utti achitti qallabama. Maaliif karaa irratti gata hamma farda quufee biyye. Farda innaa itti ergattee duwida isaa irratti gargaaramtee kaate gaafa inni of dadhabu garuu amma inni du'utti jette karaa irratti gatta. Islaamni nama dhiisi hayawaanaaf bineensa allaattii nyaachisaa ba'e zakaarraa. Kanaaf zakaan fireemorkii isaa gadhiisee jira. Zakaan amma namni namu kallattuma beekuun hira. Fakkeenyaaf zakaan kan koo nama 10 kennuu ga'e yoo nama 5 immoo duromsu dee si egeree bara dhuftu akkati zakaa kennitu si gochuudha malee kan biraan jiru bara. Ilaal akkati zakaa kennitu suma